amma nin deema maaf naan bilbili sana haleena maaf naan bilbili bilbila eegan Hello. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Qadir. Jirtu. Kai ani da magabba jira kai. Ko baya ka kai. Naga. Aye. Anajiyo. Anta hadirna shekuzen. Dadana nazirki jamartaha sayu barabara kulli tu barana nayo labasir tani anakama tayo anile amana isnitatu amana bujilana inte batengata niyate barana niyate ani haji galgalu gadin jiru ijoollee xiyyanne sheekiseen dhiisa ijoollee xiyyanne rabbitti dhiisa nin deema barana sha'ala nin deema ka'ee amaanaa itti haa taatu qeeni intalo qeen amaanaa sitti haa taatu dirreeshee kana useen deemaa jira hajjiitii yageeffadha umraatii yageeffadha hajjii aneen nu gadi jira jarri gandi hundi hajjii waan jiru anillee barana barteen gaddaan iyyadhe ta barana anan dabarsu hin deema qeen amaanaa sitti haa taatu hin deema quba qabaa dhaqee amma kalaarikin harfi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana पैसे देऊ के चाहिए अकले से काटे मुझे खबराने भाई आज अब खातिर का दिखला हिंदी मुझे को हज पैसे देऊ जा हज दे मुझे अब्दुल मकी हज के फतु दे वक्त देंगे तले मुझे ये दे बरन नजर तो पर तो बरन हज आप पैसे दे हज अकन हज दे हज दे मुझे आप बोसो ने दिनी वा ऐसे दे तकन में दे जीवर ने जेला मक जेता का कम तुरानी अब किसी दिन से ना उसे किसी दिन से Aisyah kan harus zaman orang tua pacin dia mujur kami. Ganda isa de maganda yo kada dan kada siu isa kada de argate ji. Kumanta sa isa. Apo son ai jolle no timanya ne malu na apa malu ide ne. Ini bara nan jaga ini Sayyid al-Arifin wa isam betu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asima rabba apo hajin dia menjadi mujra. Ai muti mun amman sekolah mujra jolle wata ka kan wata ka mane bise dia mujra apo kana. Ai Bapak cuma mata ni. Barni gata le ni jette. Najala dabarte. Barana le yete ni. Haji dia. Bora biniya ke sini. Amin. haji dia tinggiru siapa? Haji dia tinggiru haji dia Haji kan dia mungkin. Mana dia mungkin dire siapa nausin dia mungkin apa? Lupa haji dire. Takrak apa? Nanti sih di sini kota. Itu kota mana kelah, mana dia jangan apa kata katanya. Mana lagi dia ambil tu tapi nanti di sini aja. Jangan mana orang itu ni kerja ambil. Lah, orang yang ni dulu tu tengah jin dia menjalar, ini orang ni kata dia menjalar. Bas orang lah. Sama orang tu. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita nasyaul ya Malik Jannan wala ada cisun tu balik. Ismi ada cisun. Rabbini yo haji kadimu jadi
yoo dadhabdan immoo shirki badaadha. Isin shirkii guddoo dalaguu jirtu. Imaamu Shaafiin rabbi rahmata isaa waan jedhe dalagaa fi dubbiin beekumsa. Osoo hin beekin immoo dalagaa fi dubbii dubbachuu fi hojjechuun illee taatu jechuudha. Dura waan hajjiyyuu beekuu jechuudha. Hajjiin dirqama nama islaamaa irratti ammoo yoogeetti qofa. Osoo namaan gahin immoo shirki baduu ni ta'a. Shirki gugurdaa irraa tokko isa. Hajjiin. No, irri ishee kusee namuun. Yeroo dirree kun bakka dirree ishee kanaa osoo waliin deemnu waa kadhachuu deemu hawaan deemnu nan jabinata malee waan biraatiin deemnu waa kadhachuu deemu. Shirkii gugurdaa dalaguun ibidda keessa nama jirti. Laal sheekh abbolla dita ka dirree sheekh onu seenin deemaa jira amma eegalamtee malee madina jaashiin deemaa jira yeroo fedhan nama mataan nyaatan manni gaidi mana kana gaidi onni nyaannee dhufu jiru. Muka pulaan jirta kan garaa ilkolee fedha akkana naafoo ta'eeti waan nyaannu qabu. Amma waan isin godhanii barumsatu dursa. Kanaafi waan islaamummaan akkaan beekamuuti. Akkaan islaamaa beekamuuti. Akkaan imaanaa beekamuuti. Maal haraama gootee maal haraama gootee maaltu bidaadhaa maaltu shirkiidhaa islaamummaa qajeelina barachuu isin barbaachisa. Kanaaf inshaallah guyyaa qabee anatu isin barsiisaa. Amma baan abuga amma hajiin tun jirtu. Habiin jirtu tun haraam. Haraam. Achii kana huduun haraam. Haraam keessaallee shirkii guddaadha. Qarbii ziyaaruun. Dirree Sheekuu Saawuu Hussein jedhanii shaaruun, masjida Najaashii ziyaaruun, sheelogoo fi sheelododhaa yommuu fi sheekunii fi maalii wantoota akkana kanneen jala deemuun wanta Abboon gisee waa matuun ammataa. Masjidni ziyaaruuf nu haayame masjida sadii. Baay'ee. Masjida Beetal Maqdas, masjida Beetal Haram Makkaa, masjida Qubaa Madiinaa, masjida kana sadii jechuudha. Masjidota biroo ibadaa itti dalaguun ala shirkii fi ziyaaraat isanii jedhanii deemuu cufti shirki Haram. Kanaafuu haala kanaan hubattanii isinillee akka shirkii gurguddaa irraa jettanii irraa furtanii fi namoota fakkaataa keessanillee haati baluu fi haati baluu qaama naan jettan kanallee akka irraa furtanii isin kanadhaa inshaallah kun shirkii gurguddaa duniyaa kanarraa gam jira yeroo ishee qabnuu fi akkamitti ibiddatti of galnanii dhugaa jette maqashee bultii xiyyaaraallee badee yoo muuda deemu odoo kaan deemu kun nutti ga'ee irraa badee warra bade nu balleesse warra nu dura waan kana eegaleetu nu balleesse hamma dhugaa jette islaamummaa kana qajeelatti yoo gadi qabnee hajji matanaa yoo beekne malee jireema sheekana hojjetan akkanaaf hajjii seen achumatti hajjii geeffattu deemu warra bade kan dura nu deemetu balleesse nu barsiisa nama barumsa nu barsiisa